Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota keenya kan iddoo garaagaraatti argamtan gaafilee shaakalaa kan kutaa saddeetii isiniif barreessee dhiyeessuun kiyya ni yaadatama. Paartii kaalkuleeshinaatiin innis gaafilee san keessatti deebisaan isaa itti shaakaltanii eegas immoo waliin hojjannaa jeetiin yaadee ture ani. Eegas gaa itti shaakaluu keessan gaa abdiin qaba. Amma viidiyoo gabaabduu kana keessatti gaafii hundayyuu isinii hojjadhee dhiyaadheetiin jira. As keessatti gaafiin takka haga sagalii gaafii dubbisaniituma deebisuuti. Deebisaan isaa gubbaa kanatti argama akkuma ilaaltanii agartan kana jechuudha. Gaafiin sagalaffaadha gaafii kaalkuleeshinaati. Gaafiin sagalaffaa kaalkuleeshinaa wanni isin jettus maal jedha achumarrattuu jechuu nuu kaa'ee jira. Sagalaffaan dheerinni muka tokkoo 500 millimeetira yoo ta'e dheerinni mukicha kana meetira meeqa ta'a kan jedhu ture. Waan kaalkuleeshina ta'eef jecha asitti meetiraan 500 millimeetirri meeqa ta'a jennee yoonii fi ilaallu. 500 millimeetirri meeqa ta'a jennee gisee ilaallu. Tokko meetirri 1000 millimeetira yoo ta'e 500 millimeetirri meeqa ta'a? Tokko meetirri 1000 millimeetira yoo ta'e yookaan 1000 millimeetirri meetira takkaa wajji wal qixa yoo ta'e 500 millimeetirri meeqa ta'a jennee kanatti kaalkuleet goona. Kana booda maaltu barbaachisaa iddoo silaa hin beekame kanatti mallattoo yaa godhadheetiin jira amma fakkeenyaaf san booda kiriskiroosiin baay'isaa tokko meetira baay'isuu 500 millimeetira wal qixni ta'a yaa baay'isuu 500 millimeetira jechuudha. San booda kiriskiroos gizee waliin baay'ifnee deemnee adeemsa jala gad deemu jirtan kana gaanii agartanii boodarratti maal arganna duwwaa tuqaa 5 millimeetira jechuu duwwaa tuqaa 5 millimeetira wal dhaamsaa jechuu waan ta'eef. Gaafii kurnaffaatti yoo dhufne kurnaffaan maal jedha gaafiin kurnaffaadha jechuudha. Meetirri 2 seentimeetiratti meeqa ta'a jedha. Meetirri 2 seentimeetiratti meeqa ta'a? Tokko meetirri 100 seentimeetira yoo ta'e 2 meetirri seentimeetira meeqa ta'a jennee kiriskiroos goonee fayyadamuu ni dandeenya. San booda gaafa kiriskiroos goonu tokko meetira baay'isuu yaa wal qixni ta'a 2 meetira baay'isuu 100 seentimeetiraati. San booda yaa kana qophatti hambifachuudhaaf irra takka meetira jennaan meetiraan balleessina. Yaan keenya wal qixni ta'a 2 baay'isuu meetira waan baduuf 2 baay'isuu 100ti. 100 seentimeetira 200 ta'a jechuudha. Deebi'ee 2 seentimeetira kana ammas 2 meetira kana gara deesimeetira ta'u meeqa ta'a jedhee gaafatee waan jiruuf tokko meetirri jennaan. 10 deesimeetira wajji wal qixa yoo ta'e 2 meetirri meeqa ta'a jennaani. San booda tokko meetira baay'isuu yaa wal qixni ta'a 2 meetira baay'isuu 10 deesimeetiraati. San booda waliin balleessina tokko meetira irra tokko meetiraan balleessina yaan keenya wal qixni ta'a 2 baay'isuu 10 2 baay'isuu 10 jechuun 20 ta'a jechuu akka kanatti deesimeetira 2 meetirri deesimeetira meeqa jechuudha 20 deesimeetira jechuu. Gaafii 11ffaa bira yoo dhufne 11ffaan 335 kiiloomeetirri meetiratti meeqa ta'e ja'a jedhee nu gaafate. 335 kiiloomeetira gara meetiraatti ni jijjiirra jenne dura tokko kiiloomeetirri meeqa meetira waan jiru beekuu qabna. Tokko meetirri akkuma asirraa agarru tokko kiiloomeetirri 1000 meetira. 335 kiiloomeetirri meeqa ta'a jennee erga akkasuma mallattoo gaafii goonee booda kiriskiroos baay'ifne jechuudha. Qaxxaamura baay'isna tokko kiiloomeetira baay'isuu yaa qaxxaamura baay'isnee wal qixanii ta'a. Maal jennaani 335 kiiloomeetira baay'isuu 1000 meetira ta'a. Yaa kana qophatti hambifachuudhaaf irra kiiloomeetira asinis gara lameenuun jechuudha. Isaan yaan keenya qophatti hafa 335 kiiloomeetira illee kiiloomeetira ni bada. 335 baay'isuu 1033 fi 335 meetira ta'a jechuudha. Gaafiin kudha takkaffaadha akkasii. Gaafiin fuulatti aanu 12ffaanis akkasuma gaafii shaakalliiti. Gaafii kaalkuleeshinaati jechuudha. 5 kiiloogiraamni
giraamatti meeqa jedha. Kana yeroo hojjennu dura maal beekuu qabna akkuma jalqabaa san jechuudha. Kiiloogiraama meeqaatitu tokko kiiloogiraamni giraamatti meeqa ta'a waan jedhamu sun beekuun barbaachisaadha. Kuma takka giraama 5 kiiloogiraamni noo giraamatti meeqa akkasi kiriis kiroos qaxxaamura baay'isuu inni san booda tokko kiiloogiraama baay'isuu yaa walqixanii taha qaxxaamura waan baay'ifnu jechuun 5 kiiloogiraama baay'isuu kuma takka giraama jechuun san booda jala tokko kiiloogiraama goonaa yaan keenya walqixanii taha 5 baay'isuu kuma takka giraamaati 5 giraama ta'a jechuun gaafiin kudha sadaffaadha. Gaafiin kudha sadaffaatti osoo hin darbin dura miiligiraama toohii jedha. Tokko kiiloogiraamni miiligiraama miiliyoona takka miiligiraama yoo ta'e 5 kiiloogiraamni giraamatti miiligiraamatti meeqa jennee kiriis kiroos gubaabna. Qaxxaamura yeroo baay'isnu tokko kiiloogiraama baay'isuu yaa walqixanii ta'a 5 baay'isuu miiliyoona takka miiligiraama. San booda deebi'ee meeqa arganna jechuudha miiliyoona 5 miiligiraama jechuudha. Deebisaan keenya maal ta'a? 5,000 giraamaa fi miiliyoona 5 miiligiraama ta'a jechuudha. Gaafiin kudha lammaffaan kuntaalli tokko giraama meeqa? Kuntaalli tokko kiiloogiraamatti kiiloogiraama 100 takka yoo ta'e giraama meeqa ka jedhu 100 takka giraama ta'a jechuudha. Tokko kiiloogiraamni 100 takka miiligiraama yoo ta'e tokko kiiloogiraamni akkaataan gaafii itti hojjennu bakka kanatti gaafiin kudha afuraffaa maal nu gaafate kudha afuraffaan jechuudha. Waan nu kanneen qaba. Tokko kiiloogiraamni miiliyoona takka miiligiraama yoo ta'e taan kuma takka kiiloogiraamni miiligiraamatti miiliyoona takka miiligiraama yoo ta'e tokko kiiloogiraamni ammas giraamatti ammoo kuma takka. Kanaaf giraama gara miiligiraamaa waan barbaadu yaanuuf jecha asitti tokko giraamni meeqa miiligiraama waan jedhamu kana waan laaluuf yaanuuf 0.3 wal balleessiteeti tokko kiiloogiraama tokko kiiloogiraama gizee irrifne 0 wal godha miiliyoona takka miiligiraama irraa gizee kuma takka miiligiraama gizee irrifne maaltu taha kuma takka miiligiraamaa hafa jechuudha. Akkas gizee irraa gizee 0 dhaamsinu jechuudha waliif irra gizee yeroo walii hirru soori walirraan irrifnu waliif irra gizee walii hirru akkasi dhaamsina kuma takka ta'a. San booda 254 miiligiraamni giraamatti meeqa jennee mallattoo gaafii goona kiriis kiroos goona booda irratti oofnee wanni nuti argannu maali xumurarra jechuudha. Wanni nuti argannu duwwaa tuqaa 254 giraama jechuudha. Deebiin isaa duwwaa tuqaa 254 kiiloogiraamaa fi duwwaa tuqaa 254 giraama jedha. Kuni deebisaa isaati jechuudha jechuudha. Gaafiin itti aanu gaafii kudha shanaffaatis akkuma sanitti hojjetee jira. Tokko kiiloogiraamni giraama meeqa jira? 5 kiiloogiraama wajjin gizee walitti deebinu 5 giraama taha. Deebisaan caalataa kudha jaaffaa bira gizee dhufnes 7 kiiloogiraamaa fi 300 giraamni giraamatti meeqa jira? Tokko kiiloogiraamni meeqa ta'a? Tokko kiiloogiraamni yeroo hojjennu jechuudha. Kuma takka giraama yoo ta'e 7 kiiloogiraamni meeqa ta'a jennee mallattoo gaafii goona. Kan booda kiriis kiroos yookiin qaxxaamura baay'ifna. Booda irratti maal arganna? 7 baay'isuu kuma takka giraamaati. Dura lafaa meeqa qabna? 300 lafaa qabna. 300 giraama lafaa qabna. 300 giraamni lafaa qabnu sun irratti nuuf ida'ama. Waliigala meeqa ta'a? 7,000 fi 300 giraama ta'a jechuudha. Saniif deebisaan isaa maal ta'a? Baata. Gaafii kudha jahaffaati. Kudha torbaffaa yoo ilaalle kudha torbaffaan 300 fi 3,650 giraamni kiiloogiraamatti meeqa ta'a? Giraama gara kiiloogiraamaatti yeroo tokko kiiloogiraamni kuma takka giraama yoo ta'e 3,600 fi 50 giraamni meeqa ta'a jennee mallattoo gaafii asii guyyaa godhannee kiriis kiroos qaxxaamura baay'isuudhaan deebisaa keenya akkanatti argachuu dandeenya. Inni itti aanu ammas gaafii kudha saddeettaffaati. Tokko kiiloogiraamni yookiin 354 miiligiraamni kiiloogiraamatti meeqa jedha. Dura tokko kiiloogiraamni miiligiraama meeqa waan jiru beekuu qabna. Miiliyoona takka miiligiraama yommuu ta'u 340 miiligiraamni meeqa ta'a jennee kiriis kiroos baay'ifnee xumurarratti beesaan nuti argannu baadha jechuudha. Piroosesaa ani ittiin hojjedhe kana suuta jettanii ilaaluu dandeessanii. Kudha saglaffaan 300 miiligiraama gara giraamaatti 300 miiligiraama gara giraamaatti meeqa ta'a jaa. Kunis daayirektii akkuma ilaaltanii agartanii tokko giraamni kuma takka miiligiraama yoo ta'e 300 miiligiraamni meeqa ta'a jennee mallattoo gaafii goone jechuun kiriis kiroos goona waliin baay'ifnee xumurarratti meeqa arganna? 3 tuqaa duwwaa tuqaa 3 giraama argannaa jechuudha.
digdamii fi digdamaffaan kuntaalii tokko kiloogiraama dhibba takka yoo ta'e kuntaalii 23 meeqa ta'a kan jedhu maal goona qaxxaamura baay'ifna mallattoo bakka yaa tana godhannee jechuudha. Qaxxaamura yeroo baay'isnetti egaa argachuu ni dandeenya. Bakka yaa qaxxaamura goona tokko kuntaalli dhibba takka kiiloogiraama yoo ta'e dhibba 23 kuntaalli meeqa ta'a jennee iddoo mallattoo gaafii kana yaa mallattoo feete buufachuu ni dandeessu. Qaxxaamura baay'istaniini tokko kuntaala yaadhaan baay'ifna walqixxaanataa 23 kuntaala immoo dhibba takka kiiloogiraamaan baay'ifna. San booda yaa kana kophaa waan barbaadnuuf jala tokko kuntaalaan balleessina. Yaan keenya walqixxaanataa 23 baay'isuu dhibba takka 2300 kiiloogiraama ta'a. Kunis deebisaan isaa maal ta'a jechuudha caadhaa jechuudha kan dura baala. Gaafii 20 takkaffaan lama tooniin kiiloogiraamatti meeqa ta'a? Tokko tooniin 1000 kiiloogiraama yoo ta'e tooniin takka kiiloogiraama 1000 bakkuutu yommuu taatu tooniin lama baay'isuu 1000 ta'a deebisaan 2000 caadhaa jechuudha. Inni itti aanu 22ffaadha waa'ee taayimiiti. Time about time. Tokko haaworiin sa'aatiin tokko jechuudha daqiiqaa 60 yoo ta'e sa'aatiin 4 daqiiqaa meeqaa jedha. Yoo sa'aatiin takka daqiiqaa 60 yoo ta'e sa'aan 4 kiriis kiroos qaxxaamura ni baay'ifta bakka barbaadu yaanu kana mallattoo godhannee jechuudha. Qaxxaamura baay'ifnee san booda tokko haaworii baay'isuu yaa walqixxanii ta'a 4 haaworii baay'isuu 60 miniitii ta'a. Saniifuu yaa keenya qophatti hambifachuudhaaf irra haaworii irra tokko haaworii yennan haaworiin bada. Haaworiin asitti as jirus waliin bada. San booda yaan keenya walqixxanii ta'a 4 baay'isuu 60 miniitii saniin 240 miniitii ta'a deebisaan haadha jechuudha. 23 bira gizee dhufnu maal jedha sa'aatiin 4 sekondii meeqa? Sa'aatiin 4 sekondii meeqa? Dura sa'aatii kana gara maal jijjiira gara daqiiqaati. Sa'aatiin 4 daqiiqaa 240 yoo ta'e daqiiqaan 240 kun sekondiidhatti meeqa taa'en? Tokko daqiiqaan 60 sekondii yoo ta'e daqiiqaan 240 kun ammoo sekondii meeqa jennee akkasitti sa'aatii irraa gara daqiiqaa jijjiirannee bifa kanaan barbaanna jechuudha. San booda keessa qaxxaamura baay'isuudha. Yaa fa qaxxaamura baay'ifnu egaa tokko miniitii baay'isuu yaa walqixxanii ta'a 240 baay'isuu 60 sekondiidha. San booda miniitiidhaan bada yaan keenya qophannoo hafa walqixxanii ta'a. Asitti miniitiin kunis miniitiin bada 240 baay'isuu 60 gizee walitti baay'isuu meeqa ta'a 14,000 fi 400 sekondiidha jechuudha. Deebisaan maal ta'a? Deebisaan haadha ta'a jechuudha. Gaafiin 24ffaadha. Guyyaan tokko sa'aatii 24 yoo qabaate guyyaan tokko sa'a 24 yoo qabaate sa'aatiin tokko amma miniitiidha nu gaafachuu jiranni. Maal nuun jee guyyaan tokko daqiiqaa meeqa qabaa? Nuun jee guyyaan tokko sa'aatii 24 yoo qabaate sa'aatiin 24 sa'aatiin takka daqiiqaa 60 yoo taate sa'aatiin 24 sun daqiiqaa meeqa taati? Guyyaan tokko sa'aatii 24 bakka bu'a sa'aatiin 24 suni daqiiqaa meeqa bakka buuti? Sa'aatiin takka daqiiqaa 60 yoo taate sa'aatiin 24 meeqa bakka buuti jennee akkasitti jira diraayiv goonee baasuu dandeenya. San booda tokko haaworiin 60 miniitii yoo ta'e 24 haaworiin ammoo meeqa ta'a jennee bifa kanaan baafnee qaxxaamura baay'isuudhaan jechuudha. Qaxxaamura asii fi asii waliin baafnee kanaa fi kanaa waliin baay'isuudhaan 14,400 miniitii ta'a jechuudha. 14,400 miniitii. Guyyaan tokko guyyaan takka 1,440 miniitii yoo ta'e guyyaan torbaan tokko daqiiqaa meeqaa yoo jenne kiriis kiroos qaxxaamura baay'isna. Kanaan baay'isteeti kanas kanaan baay'istee jechuudha qaxxaamura baay'isuu jechuun akkas jechuudha. San booda tokko guyyaan walqixxataa yaadhaa hojii wal baay'isee walqixxataa torba baay'isuu 1,440 miniitiidha. Yaa keenya qophatti hambifachuudhaaf jala tokko guyyaa guyyaan badaa yaan keenya walqixxanii ta'a 1,080 miniitii ta'a jechuudha. Soosaanaaf deebisaan keenya maal ta'a biidhaa jechuudha. Gaafii 25ffaati. Guyyaan tokko sa'aatii 24 yoo ta'e guyyaan 365 sa'aatii meeqa ta'a? Waggaan tokko sa'a meeqa qabaa jechuudha. Guyyaan tokko sa'aatii 24 waggaan tokko 365 kana baay'isuu 24 jennaani 3,860 haawarii ta'a. Sa'aatiin 24 sa'aatiin 570 fi
jaha sa'aatiin 576 tuni guyyaa meeqaa gidee jiru dura sa'a 24 guyyaa takkaa hojii wal qixa sa'aan 576 guyyaa meeqa kan jiru guyyaa akkasitti qaxxaamura baay'isnu oofnee guyyaa meeqa arganna guyyaa 24 arganna jechuudha guyyaa 24 so kanaaf deebisaan isaallee meeqa ta'a deebisaanis guyyaa 24 biidha jechuudha kabiraa sa'a afurii fi sa'a 4 haawarii sa'a 4 haawariidhaa fi daqiiqaa 50 gizee gara daqiiqaa jijjiiramu meeqa ta'a sa'a 4 daqiiqaa 240 yoo ta'u akkas ta'a waan ta'eef jecha daqiiqaan 50 lafaa qabna yerumatti daanee kaachuudha kun salphaadha jechuudha kabiraa tiyooriidha gaafiin 28 hanga 30 takka tiyooriidha 32ffaan ammoo waa'ee teempireecharaati teempireecharii digirii faaraanaayitiidha teempireechara digirii faaraanaayitii formulaa qaba temperature degree Fahrenheit wal qixxaata 5 irra 9 irra 5 temperature degree Celsius temperature degree Celsius plus 30 jira maaltu nu kanname temperature degree Celsius da kennama azuru kuni 50 degree Celsius kana fuutee bakka kana buusta jechuudha 9 irra 5 baayisu temperature degree Celsius as nu kanname kana fuunee bakka buusna 50 ida'u 32 9 baayisu 50 meeqa 9 baayisu 50 dhibba 4 fi 50 irra 5 yoota azra 5 jira waan ta'eef irra 5 ida'u 32 ti dhibba 4 fi 50 gizanii fi 5 hiree 90 taha ida'u 32 dhibba takkaa fi 20 fi lama taha jechuudha dhibba takkaa fi 20 fi lama san booda kuni temperature degree Fahrenheit ti temperature Kelvin wal qixxaata temperature degree Celsius ida'u 273 ta'a temperature degree Celsius nu kanname kuno asitti 50 degree Celsius da fuuteetuma 273 taata 320 fi 323 ta'a deebinsa maal ta'a jechuudha aadha jechuudha deebisansa aadha ta'a jechuudha gaafi 34ffaati maal nu gaafate temperature degree Celsius nu gaafate Fahrenheit nu kannee jechuudha degree Fahrenheit inni nu kannee 300 fi 42 nu kannee temperature degree Celsius wal qixxaata 5 irra 9 hammattuu keessatti temperature degree Fahrenheit irra 32 jira isaas nu kanname kana fuutee asii galchite jechuudha kana goote 32 irraa irrifna 5 irra 9 baayisu 300 fi 10 shanan kuni directii kana baayisaa azala uumamaan takkaa jala 5 baayisu 300 fi 10 irra 9 baayisu takkaa meeqa 9uma gizeen 5 baayisu 310 waliif baayisu 1000 takkaa 550 irra 9ti gizeen kana waliif heeru 100 takkaa fi 70 fi 2 tuqaa 2 degree Celsius dha jechuudha gaafii meeqaffaadha kayittiyaanu gaafii 30 fi 9ffaa asitti temperature degree Fahrenheit nu gaafatee jira temperature degree Fahrenheit wal qixxaata temperature degree Celsius plus 273 fi 3 temperature degree Fahrenheit nuti asitti argannee jirru 172 tuqaa 2 ida'u 273 walitti daana 445 Kelvin ta'a jechuudha kuni gaafii 30 fi 8ffaadha 39ffaan waa'ee raadiyeesiiti raadiyeesii keessatti waa'ee geengooti bal'ina nu gaafate as keessatti gaa raadiyeesii nu kanneeti bal'ina nu gaafachuu jira raadiyeesiin 2 meetira yoo ta'e bal'inni isaa meeqa gizee nuun jiru paayin tuni mallattoon paayii tajirtu tuni paayii r square gizee jiru paayin 3 tuqaa takkaa 4 bakka bu'aa r'n ammoo 2 meetira sanii 2 meetira gizee square goonu 4 ta'a 4 meetira gizeenii fi waliin baay'ifnu gaa paayiidha gatii paayiitii hojii gizee wal baay'ifnu 12 tuqaa meeqa ta'a 12 tuqaa 5 meetir per meetir square dha jechuudha kanaaf deebisaan aadha kuni kanaa jennee qabanna